hedduun yeroo ammaa kana teelegiraamiin kiyyaa haqarootaan butamee jira. Teelegiraamiin kiyyaa hattoonni na jalaa seenanii jedhaniiti haasawanii. Isa kanaaf ammoo akkamiin teelegiraamiin haqarootaan hatama isa jedhu akkasuma ammoo akkamittiin ofirraa eegnaa isa jedhu san isinitti agarsiisaa walitti. Egaa akkuma isiniin jedhe teelegiraamii keessa isintu hachisiisaa jira jechuudha. Yookaan ammoo haqaroon akka seenaniif isintu himaafii jira. Yeroo kana isiniin jedhu teelegiraamii irratti akkuma argamu akkuma nani argu jechuudha. Baankiin badhaasa qarshii hammana qopheessee jira. Itiyoo Telekoomiin daataa GB 30 qopheessee jira. Achi immoo liinkii kana tuquudhaan fudhadhaa waan jedhu agartan. Achi boodatti immoo harki kan kee liinkii sanni tuqaa jechuudha. Yeroo sanitti haqaroonni akkaawuntii kan kee guutumatti seenuu danda'an jechuudha. Liinkii takkitti garee irratti yookaan ammoo chaanaala wayii irratti ergamu jechuudha. Kanaaf wanni isinitti himu liinkii isiniif ergamu keessattuu waan badhaasaan wal qabatu jechuudha. Badhaasni akkanaa dhufee jira. Kanaaf liinkii kana tuqxee badhaasa kan kee fudhachuu dandeessa. Waajjirri akkanaadha waan akkanaa qopheessee kantiibaa magaalaa Finfinnee waan akkanaa godhe. Gabaabumatti waan badhaasaan wal qabatu gonkumaa akkaawuntiin isin gorsu jechuudha. Liinkii jechuudha. Inni biraa ammoo seetiin keessaa wanta sirreeffattan isinitti agarsiisu. Egaa karaa piroofaalii keessanii deemtanii booda asitti seetingii kana dhufuudhaan asitti privacy and security kan jedhu kan tuqxan. Ergasii boodatti two step verification kan jedhu kun jechuudha. Inni kun dirqama on ta'uu qaba jechuudha. Two step verification jechuun maal akka ta'e viidiyoo bal'aa hojjedheen jira. YouTube walloo asitti irratti achiin deemtanii dhaggeeffattu yookaan ammoo barachuu ni dandeessan. Garuu gabaabsee amma isin ibsu two step verification jechuun koodii namni tokko paaswoordii keessan yoo beekellee bilbila keessan irratti yookaan ammoo imeelii isin two step verification irratti gashan irratti imeelii ergaa jechuudha yookaan ammoo koodii wayii ergaa jechuudha. Koodii san daqiiqaa tokko keessatti yoo kan hin galchine ta'e siif hin banamu jechuudha. Kanaaf haqarootaaf baay'ee tokko harkisaa dedduuba. Maafi two step verification jechuudha. Kan biraa immoo paaskaayidha. Isa kanallee itti dabaluu qabdan jechuudha. Paaskaay jechuun ashaaraa bilbila keessanii jechuudha. Yookaan ammoo kan fuulaa ta'uu danda'a, kan qubaa ta'uu danda'a, yookaan ammoo koodii bilbila keessanii jechuudha. Kanaaf paaskaay kana itti dabaluu paaskaay kana yeroo itti baatanitti lakkoofsa bilbilaa keessanii maletti ashaaraa bu'uu keessanii dirqama barbaachisa jechuudha. Yookaan ammoo warra teelegiraama namaa hatusan ashaaraan bilbila keessanii dirqama barbaachisaa yookaan ammoo koodii bilbila keessanii isa kanallee itti dabaluu qabdan jechuudha. Kan biraa inni sadaffaan ammoo hatamuu fi hatamuu dhabuu keessan beekuudhaaf device kan jedhu kana bira dhuftan. Device kana bira yeroo dhuftanitti bilbila keessanii malitti bilbila biraa yoo kan agartan taate gabaabumatti hatamtanii jirtan jechuudha. Kanaaf Samsung Galaxy A07 kan jedhu nama bilbila lamaan fayyadamaa jiru. Kanaan malitti bilbiloonni biraa asitti tarreeffamanii jiran yoo ta'e kanaaf chaanaalii keessan sun namni biraa fayyadamaa jira jechuudha. Keessumas isaan tokkodhaan remove irraa gootanii jechuudha. Kanaaf ammatti inni kun amma hin jiru jechuudha bilbilli biraa kan akkaawuntii keessan banan. Kanaaf kana laalatan yoo kun jiraate remove gootanii karaa salphaadhaan chaanaalii keessan maali teelegiraam keessan san of harka deddeeffachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf akkuma isiniin jedhe teelegiraamiin haqarootaan waan butamuuf hin qabu jechuudha. Isintu kennaafi jedha jechuudha akkaawuntii keessan. Gabaabumatti badhaasni akka salphaatti karaa baankiitiin, karaa Itiyoo Telekoomiitiin, karaa Safaariikoom, karaa dhaabbata garaagaraatiin teelegiraam irratti kennamu hin jiru jechuudha. Kanaaf namoonni hanna akkasii hojjetan isin gowwoomsuudhaan chaanaalii wayii irratti liinkii kana tuqxanii badhaasa keessa fudhachuu dandeessu jechuudha. Yeroo isin tuqanitti immoo ati badhaafamaa qarshii 30 taate irratti isin galchite jechuudha. Kun isaanii sobaa jechuudha. Kanaaf gowwoomina ofii keessaniif quba keessa buusadhaan isinii jedha. Kanaaf liinkii agartan akka hin tuqne dhaamsa jabaan isinii dhaama. Yoo ammoo degdegituudhaan dhuftanii waan teelegiraamiin keenya haqarootaan butamee jira jettaniif qabdanii jechuudha. Gabaabumatti kana fakkaata. Nagaan naaf tura. Viidiyoo akkasii argachuudhaaf chaanaalii walloo asiitii irratti barnoota hedduun dabarsaa jira waan ta'eef subscribe godhuudhaan irraa baradhaan isiniin jedha. Yaada qabdan akkasuma gaafillee yoo qabaattan koomentii irratti barreessuu dandeessu jechuudha. Akka chaanaalii yaadaa viidiyoo biraa waliin deebinutti